كتاب نيرو جلقبا سينا في جيلي شيخ بكري سابالو رتي بريفمي ابهمي كتاب سينا ايو امتا شيخ بكري سابالو رتي بريفمي اوتيلا انترناشونال اللي تبهمي تجرا سرني اب كتاب كان اوتيل اللي انترناشونال تبيفو ان كان جيفمي اوتو سكن تكن ارتستوتا في qabsaawwan dheenya waa'een isaa gama miidiyaa hawaasaan ijoo dubbii ta'e artistii nagawoo guutamaa dabalatee artistoonni fi namoonni bebbeekamoon hedduu irratti argamaniiti jiru. Sheek Nasraddiin Abdurrahmaan walitti qabaa boordii faawundeeshinii Sheek Bakrii Saappalloo kan ta'an gumaacha Sheek Bakrii Saappalloo afaan Oromoo keessatti taasisan darban yaadachuun seenaa fi hojiilee isaa bifa kitaabaan dhaloonni akkanatti qopheessuun kan isaan boosse ta'uu kaasuun hayyoota darbaniif ulfina laachuun hayyoota biroo argachuuf fuulaa kan saaqudha jedhan. Kitaabni waa'ee seenaa fi hojiilee Sheek Bakrii Saappalloo irratti barreeffame kun akka ibsutti namni kun bu'uura qubee afaan Oromoo keessatti qooda leencaa qabaachuun bal'inaan ibsameeti jira. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi gargaaraa Pirofeesaraa akkasuma barreessaa fi gulaalaa kan ta'an barsiisaa Fedhaasaa Taaddasaa sagantaa kana irratti argamuun haasawa taasisaniin hojiileen qulqulluun akka kanaa akka itti fufaniif namuu qooda isaa baachuu akka qabudhaaman akkasuma jabina kitaabaa fi cimina isaas dhaadessaniiti jiru. Gulaalaa kitaaba kanaa kan ta'an Maastar Hasan Abdulqaadir ammoo kitaabichi qulqullinaa fi seenaa dhugaa bu'uura godhachuun kan maxxanfamedha jedhan. Kitaabni kunis barreessaa Aanessoo Muhammadiin kan barreeffame yoo ta'u deeggarsa maddoo seenaa adda addaa fi deeggarsa hayyoota yeroo dheeraa fudhateen kan maxxanfamedha jedhame. Maallaqa hedduu itti bee attamamuudhaaf malee akkanumatti waan namni kompiitaraan katabee fide waan hin taaneef jecha namuutu wal dursinee kitaaba kana bitannee kitaaba kanaa fi kan biraa kan Sheebbatirraa katabames akka jalqabaatti aanesaan waan ta'eef jecha yeroo duraatiif kitaabni Macaa Sheebbakiriitiin eebbifamu hasaate jechuudha. Rekoolli cabsee jira inni. Kan tana booda eebbifamu kan tana booda eebbifamu isa booda